Yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti riqichi miilaan irra deeman jigee yoo xiqqaate barataan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko lubbuusaa dhabeera. Godina Sidaamaa fi naannoo ollaa ta'an irraa barattoonni sadarkaa lammaffaa kumaantamaan lakkaa'aman jimaata darbeerraa eegalee mooraa yuunivarsiitii keessa turuun qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2014 fudhatu. Ministeerri barnoota Itoophiyaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin barattoonni madaa'an magaalaa Hawaasaa keessatti wal'aansa fayyaa argachaa jiru. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa kan naannoo bulchiinsa Sidaamaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos barataan tokko du'uusaa mirkaneessaniiru. Riqicha mooraa guddichaa fi mooraa teekinooloojii gidduu jiru jige kanaan barattoonni 2 garmalee miidhamuus ibsaniiru. Yeroo jalqabaaf qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutuu biyyattii mooraa yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamaa jira. Ajjechaa gara jabinaa godaantota 15 naannoo magaalaa handaara galaanaa Meeditiraaniyaan Sabartaa jedhamtu irratti raawwatame waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Liibiyaa keessa jiru balaaleffachuudhaan murtiin haqaa akka irratti kennamu gaafatee jira. Reeffi godaantota kanaa jimaata darbe ganama qarqara galaanaa irratti kan argame yoo ta'u, irra caalaa isaanii bidiruu gubate keessatti kan gubaman ta'uu tokkummaan mootummootaa fi waldaan baatii diimaa kan Liibiyaa hubachiisee jira. Attamitti akka ajjeefaman dhugaansaa adda baafamuuf kan jiru yoo ta'u, ajjechaan kun walitti bu'iinsa namoota seeraan ala nama deddeebisan gidduutti uumameen akka ta'e qaamni tokkummaa mootummootaa gamas jiru ibsa baasee hubachiiseera. Aangawoonni Liibiyaa keessa jiran yakkamtoota hunda seera duratti dhiyeessuuf qorannoo saffisaa walabaa fi ifa ta'e akka gaggeessaniif qaamni tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Gama kaaniin godaantonni 360 ol ta'an dilbata kaleessaa handaara galaana Faransaay kaabaa fi handaara galaana Ingilaandii kibbaa gidduutti ituu qaxxaamuruuf yaalanii bidiruuwwan xixiqqoodhaan baraaramuu isaanii qondaaltonni Faransaay ibsanii jiru. Imaltuu gama sanaan gaggeeffamu balaaf saaxilamaa ta'uunis ibsameera. Naayijeeriyaa kibba bahaa bulchiinsa Anbaaraa keessatti balaa bidiruu mudateen lakkoofsi namoota du'anii 76 ga'uu pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Dooniin kun jimaata darbe naannoo Ogbaaru Anambaaraatti lolaa roobarraa maddeen garagaltee jirti kan jedhan qondaaltonni dilbata darbe kana yoo xiqqaate namni 10 du'uu fi 60 immoo achi buuteen isaanii dhabame akka ture dubbatan. Buhaariin ibsa dilbata darbe kan tiwiitara ofii irratti baasaniin qaamoleen balaa tasaa lakkoofsa namoota du'anii olaanaa ta'uu mirkaneessaniiru jedhan. Aangawoonni imaltoota isa buuteen isaanii dhabame barbaadanii baraarsuuf hojjetaa akka jiran kan himan Buhaariin balaa gara fuula duraatti mudatu ittisuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu qajeelfama nageenyaa jiru akka keessa deebi'anii ilaalan ajajuu isaanii beeksisan. Hoogganaan dhaabbata bulchiinsa haala hatattamaa naannoo Ambaaraa akka jedhaniif hanga sanbata darbe halkanii kaasee namoonni 15 baraarfamanii jiran. Ugaandaa gama dhiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan du'anii dabalaa dhufuun kutaa gama bahaa keessatti sodaa uumee jira. Aangawoonni fi dhaabileen gargaarsaa vaayirasichi lubbuu namaa galaafatu kana to'achuuf tattaafachaa akka jiran ibsameera. Hanga ammaatti yoo xiqqaate namni 10 vaayirasicha Iboolaan du'ee 44 qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, 20 kan ta'an immoo vaayirasichaan qabamuu maluu jechuudhaan gabaafameera. Koreen baraarsa idil addunyaa yookaan IRC ministeera fayyaa waliin deebii kennuu kan jalqabe yoo ta'u, hojjetoota fayyaa kanneen toora duraarra jiran weerara vaayirasichaa irratti hubannoo akka argatan gochuun akkasumas weerarri yoo hammaateef jechuudhaan qophiin gaggeeffamu cimsaa kan jiran ta'uu ibsameera. Ugaandaa bira darbees biyyootii naannootti akka hin dabarre sodaan jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan haleellaa misaayilaa wiixata har'aa magaalaa galma mootummaa Yukireeniin kan rukutte yoo ta'u, kunis waraanni Yukireen haleellaa misaayilaa 75 biyyattii irratti furguggifame jedhame keessaa tokko. Poolisiin Kiyev akka jedhutti haleellaan kun irra caalaan magaalaa Kiyev walakkaa kan rukute yoo ta'u, yoo xiqqaate namoonni 5 du'anii 12 immoo madaa'aniiru. Misaayiloonni kun bakka bashannanaa yookaan paarkiiwwaniif iddoo turistoonni itti heddummaatan dabalatee bakka namoonni itti baay'atan rukute. Magaalaa gama dhihaa kan taate Laviv, magaalaa giddu galeessaa Dniproo fi magaalaa gama kibbaa Kharkiv dabalatee naannolee biroo hedduuttis dhoo'insi mudatee jira.
waraanni Yuukireen akka jedhutti misaa'illi Raashaa kana keessa. Galatoomii jaallannee addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF fi humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa haleellaa itti fufanii akka jiran dubbachuudhaan balaaleffatee jira. Humni TPLF kana himannaa TPLF kana ilaalchisee mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa irraa wanti kenname hin jiru. Dhimma kanaaf marii araaraa gammeen lammanii irratti gabaasa Kennedy Abaatee ergee fi ajaansi Firaansi Pireesii qopheesse walitti qabuudhaan jaallanneen haala yeroo irratti gabaasa dabalataa itti aantee dhiyeessiti. Humnootiin Itoophiyaa fi Eertiraa haleellaa gaggeessan itti fufanii jiru jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF himatee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa tiwiitarii ofii irratti barreessaniin biyyoonni lamaan hanga ganama har'aatti humnootii 10,000 hedduu lakkaa'amanii fi meeshaalee gurguddoo hidhatan gama Raamaa, Tsoranaa fi Zaalaambassaa keessatti bobbaafamanii jiru jechuudhaan himatan. Himannaan kun dhaga'amuun maddeen dippiloomaasii dhuma torban darbee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mariin gaggeeffamuuf karoorfamee ture yeroo biraatti darbuusaa ega beeksisanii guyyaa 2 booda. Oduu haaraa kanaaf qaamota wal waraanaa jiran irraas ta'ee gamtaa Afrikaa irraa deebiin kennamee hin jiru. Ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa hawaasni addunyaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiisa naannoo Tigraay waliin jechoota wal qabatan tokko akka hin fayyadamne akeekkachiisee jira. Gama kaaniin pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee yaa'ii waloo kan mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti haasawaa har'a waaree booda dhageessuuf jiraniin karoora mootummaan wal dhabdee kaaba biyyattii dabalatee bara 2015 keessa qabaatu ibsuuf deemu jechuudhaan eegamaa jira. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 51 lakkoofsa tokkotti walgahii waggaa mana marichaa torban dhumaa baatii fulbaanaa wiixatarraa eegaluun baatii waxabajjii 30tti xumurama. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf tattaaffii gamtaa Afrikaan durfamu keessatti qooda ijoo ka qabaatan pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaata jimaata darbee marii silaa dhuma torban darbee kan eegala jedhamee eegamaa ture irratti akka hin hirmaanne beeksisuu isaanii mariin kun itti fufuu fi dhiisuu isaa irratti shakkii uumeera. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay marii kana irratti argamuuf tole jechuun isaanii ni yaadatama.